Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa daandii baaburaatiin wal qabatee manneen muuziqaa sirboota afaan Oromoo maxxansaniif raabsan diigamuu isaaniitiin sirboota afaan Oromoo maxxansuuf raabsuu irratti rakkoon akka isaan mudataa jiru abbootiin mana muuziqaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Maqaa copyright jedhuun guddina afaanii fi sirboota aadaa Oromoo akka hin bal'anneef dhiibbaan godhamaa jiraachuus abbootiin qabeenyaa mana muuziqaa kun dubbatanii jiru. Usmaan Ukumee akka taanutti qindeeffateera. Magaalaa Finfinnee naannoo Gojjam Barandaatti ijaarsa daandii baaburaatiif jecha manneen muuziqaa Oromoo madda walaabuu bilisummaa Kushitiik Abbaa Gadaa fi kanneen biroo dabalatee waan diigamaniif yeroo ammaa bakka sirboota Oromoo itti maxxansan dhabanii rakkataa akka jiran abbootiin mana muuziqaa tokko nutti himaniiru. Abbaan mana muuziqaa Kushitiik obbo Anwaar Calaqqee akka jedhanitti manni muuziqaa isaanii bara 2010 irraa jalqabee guddina afaanii fi sirboota aadaa Oromoo babal'isuu irratti qooda qabaachaa ture sababa ijaarsa daandii baaburaatiin wal qabatee wayitti ammaa hojii dhaabuu isaanii dubbatan. Gojjam Barandaa Shawaa Daabboo fuuldura ture wanni manni muuziqaa kennatti kaafamee fi daandii qofaaf miti dhiibbaa qophii wajjin jiru hedduu wajjin dhiibbaan roobee aadaa fi seenaa uummata kanaa haala dandeenyeen tattaafannee sirna jiru hunda keessatti tattaaffii adda addaa godhamaa ture. Nutis haga humna kennaa sirna amma jiru kana keessatti barreeffamaanis jiraachuu baatu aadaa uummata kanaa haalli itti beeksisnu naannoo aartii fi muuziqaa irratti wal qabatee diraamaa fi fiilmii gaggabaabduu irratti hirkanneetiin haala jiru keessatti tattaafanne jennee turre haala kooppii wajjin afaan kana irratti xiyyeeffatee akka nuti baasii baafne irraa galiin arganne tokko godhamee hedduu dhiibbaan jira. Dhiibbaa kanarras danda'uuf yaallu daandiilleen irra bahee manni muuziqoonni biraallee haala kanaan cufaman. Obbo Anwaar akka jedhanitti manneen muuziqaa Oromoo diigaman kan isaanii qofa otoo hin taane manneen muuziqaa biroo hojii isaanii dhaabuu himan. Madda walaabuu mana muuziqaa Abbaa Gadaa mana muuziqaa bilisummaa sababa daandiitiin wal qabatee kaafameera achi jira. Garuu daandiin haa dhufu malee daandii duras tooftaa adda addaatiin haalli itti cufamuu geenne tokko jiraa ture haala kooppii wajjin wal qabate. Bakka biroo hin arganne osoo arganne illee fakkeenyaaf yoo baasii 100 baafnee waan tokko maxxansiifne galiin keenya 5,000 ga'u maaliif kooppiidhaan fayyadamuu yookaan immoo waan itti baafne san arguu hin dandeenye. Manneen muuziqaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa dhiibamanii wayita ammaa hojii isaanii magaalaa Adaamaatti jalqaban keessaa tokko mana muuziqaa Bilisummaati. Abbaan mana muuziqaa Bilisummaa obbo Jaafar Ahmad gama isaaniitiin akka jedhanitti ijaarsa daandii baaburaatiin wal qabatee manni muuziqaa isaanii waan diigameef hojii isaanii gara magaalaa Adaamaatti deebisanii jiru. Sana qofatu hin taane illee mootummaan illee yeroo baay'ee isiniif kenna jechaa jira amma yoonaa wanta nu godhen qabu. Amma fakkeenyaaf mana kiraayoo nan kireeffadheettee 10,000 20,000 faasiin jedhu isaaniin alatti immoo mana gandaa yoo ta'e sittiin kireessa. Kanarratti kanas immoo kana qarshii kana kafalee yoo nan hojjedha yoo jette kireeffadhin hojjedha yoo jette miimoorii kooppii waan ta'eef humna kanarratti rakkisaadha humni kun. Kanaaf Finfinnee keessaa bakka dhabnee gara Adaamaa deemnee jira. Sababa manneen muuziqaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa kaafamaniif artistoonni Oromoo sirboota isaanii maxxansanii bakka itti gurguratan dhabaa akka jiranis himame. Obbo Anwaar akka jedhanitti afaan Oromoo fi sirboota aadaa Oromoo guddisuudhaaf gara fuula duraatti cichanii akka hojjetan ibsanii jiran. Amma eessatti nu afaan Oromoo namni tokko afaan Oromoo kaaseetta kiyya gadhiifadhee manni muuziqaa afaan Oromootti gadhiifamu tokko illee hin jiru yeroo ammaatti. Aadaa kana dagaagsuudhaaf wanti duubatti nu deebisaa hin jiru. Kanaa olis osoo jiraate sagantaa fuuldura irratti qabna amma bara 2015 kana keessa amata cinaarraa gama hojii sanitti deebinee artistoonni illee rakkoo adda addaa irra jiranii artistiin bakka bu'uuf dhufu rakkoo adda addaatti isa mudataa. Bakka kaasetti isaa deemee itti baafatu hin jiru hawaasnis haala waan tokko dhaamsas haa ta'u gama aadaatiinis haa ta'u gama hawaasummaatiin waan jiru gama kaasettaatiin argachuu waan hin danda'iniif bara kana keessa sagantaa qabatti deebi'ee hojjechuuf. Walgahii jilaa qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaan durfamuu Kaanaadaa magaalaa Otowaatti guraandhala 4 bara 2015 geggeeffatan irratti hawaasni Oromoo magaalaa Otowaa jiraatu walgahicha irratti hirmaachuuf dhaqan poolisootaan akka dhorkaman jiraatan magaalattii obbo Geetaachoo Guutamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Lalsee Kaasawun gabaasa qabdi. Walgahii jilli qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaan hoogganamu magaalaa Otowaatti taasifatan mana nama dhuunfaa ambaasaaddara Itoophiyaa Aadde Biraanee Ayyaanootti kan geggeeffame yoo ta'u uummanni Oromoo akka irratti hin hirmaanneef poolisiidhaan dhorkamu jiraataan magaalaa Otowaa obbo Geetaachoo Guutamaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Mootiif waamicha gootantu jira.
waamicha kanarraa qooda fudhachuu dhufnee magaalaa kanatti sa'aatii ammaatti walgahii sitti deemsifamaa jira. Ol nu gashaa nuti Oromoota abbaan dhimmaa nuhi jenneeni nuti nama waamicha gooneef hin qabnu. Bakki kun bakka waamicha kan keenyaa miti walgahii miti isaanii jechaa jiru. Sabni Tigreetii fi Tigiroota lamaa fi nama Sumaalii tokko dhufanii nu bira darbanii ol galanii jechuudha. Nuti jara kana wajjin maal tadda nu godhe abbaan dhimmaa kan wanni kun irratti xiyyeeffatamee waamichi kun godhameef Oromoodha. Namoonni aanga'oonni bakka kana jiran afranu namoota Oromoo bakka bu'anii biyya keessa jiranudha. Opiidiyoon saboota biraatiin naanna'anii kan asii gannuu ittisu saba biraa ta'e kan jarri olitti immoo ol galfatanii waliin haasa'anu bakka bu'iinsi Opiidiyoo kun uummata Oromootiif isa jedhu gahumsa akka hin qabne ofirratti abdannoo akka hin qabne hubannee jechuudha. Namoonni walgahii sana irratti hirmaatan saboota biroo akka ta'anii fi kan uummata Oromoo bakka hin buune akkasumas quuqama Oromummaa kan hin qabaanne ta'uu obbo Geetaachoon dubbatu. Poolisiin dhufee maaliif bakka kana dhuftan jedhee waan itti dhufneef agarsiifne waraqata waamichaa sana itti agarsiifne poolisiin dhufee nuti lammii biyya sanaati namni dhufes immoo bakka bu'aa kan keenyadha. Bakka bu'aa keenya waa'ee biyya keenyaa gaafachuu dhufne jennaan isa booddee namoonni kun egaa sodaatanii bakka kanatti isin hin barbaanne edda sodaanne jedhanii dhiisaa deemaa fi isinii nuun jedhee jechuudha. In dubbifna yaada mormii qabaatanu yaada waan fedhii qabaatanu dhufnee ilaalla jedhanii utuu Oromoo tokko jaan hin argin Tigireedhaa fi Sumaalee nama tokkoof lama akka sanatti qabatanii jara kana Oromoodha dubbifneedhanii bor miidiyaa isaanii irratti ba'anii ololuudhaaf kun kasaaraa guddaa jarri argatanii nu Oromoota bakka kana jirruuf immoo dhugaa kana caalmaatti agarree mootummaan Opiidiyoo yookaan mootummaan Tigiree kun saba kanarraa amantaa akka hin qabne sodaa guddaa akka qabu mirkaneeffannee bakka sanaa deemne jechuudha. Obbo Geetaachoo Guutamaa akka jedhanitti gareen uummata Oromoon bakka bu'aa jedhu kun marii uummata Oromoo hin hirmaachifne mari'achuun isaa kaayyoon isaa maal akka ta'e hunda keenyaafuu gaaffiidha jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Dhimma Itoophiyaan lammii Kaanaadaa nama ta'ee Bashir Ahmed Maktaalitti hidhaa umrii guutuu murteessuu ilaalchisee muummichi ministeeraa Kaanaadaa akka dhimma isaa jidduu seenan dhaabbati Amnesty International gaafate. Usmaan Ukkumee gabaasaa qaba. Amnesty International muummicha ministeera Kanaadaa Stephen Harperiif xalayaa barreesse irratti akka ibsetti yeroo ammaa mana hidhaa Itoophiyaa keessa kan jiru lammii Somaalee Bashir Maktal bara 2007 yeroo hojiif gara biyyoota Afrikaa bahaa deemee ture mootummaa Keeniyaatiin qabamee gara mootummaa Itoophiyaatti nama dabarfamee kennamedha. Akka xalayaan Amnesty kun jedhutti Bashir Maktal yeroo Keeniyaatti qabamees ta'ee yeroo Itoophiyaa qorannoo irra ture reebicha hamaa irra gaheen dhukkubaaf saaxilamuu qofa otoo hin taane haalli itti hidhaa umrii guutuu itti murtaa'e seera sadarkaa addunyaatiin kan fudhatama hin qabnedha. Himatamaan kun abukaattoo argachuudhaaf otoo mirga hin argatin hidhaan umrii guutuu irratti murtaa'uun waan sirrii hin taaneef muummichi ministeera Kanaadaa akka muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin dubbatanii obbo Bashir Maktal bilisaan gadi dhiifamu Amnestiin xalayaa isaa kanaan gaafateera. Haluma wal fakkaatuun dhimma barreessaa Gimboo 7 obbo Andaargaachoo Tsiggee ilaalchisee mootummaan Ingiliiz akka gidduu seenu dhaabbileen mirga dhala namaatiif falman dhiibbaa gochaa jiraachuu isaa ni yaadatama. Lammii biyya Ingiliiz kan ta'an obbo Andaargaachoo kan qabee mootummaa Itoophiyaatti dabarsee kenne mootummaa Yaman yommuu ta'u lammii biyya Kanaadaa kan ta'an obbo Bashiiriin ammoo qabee kan mootummaa Itoophiyaatti kenne mootummaa Keeniyaa ta'uun ni yaadatama. Beeksisa bulchiinsi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gita hojii hoogganaa olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti kanneen dandeettii qophaa'ina barnootaa muuxannoo hojii fi fedhii guutuu qaban dorgomsiisee mindaa yookaan kaffaltii baay'ee hawwataa ta'een dhaabbatummaan mindeessuu barbaada. Namoonni akaakuu barnootaa miidiyaa fi koominikeeshinii bulchiinsa dhaabbataa kan akka dhaabbilee miti mootummaa yookaan kanneen biroo wal fakkaataa ta'aniin sadarkaa barnootaa digirii jalqabaa yookaan digirii lammaffaan eebbifamanii fi muuxannoo hojii waggoota 3 ol qaban dorgomuu ni danda'u. Afaan Oromoo fi Ingiliffaan hojjechuudhaaf dandeettii olaanaa qabaachuun ulaagaa murteessaadha. Ulaagaalee gita hojii banaa ta'e kanarratti www.oromiamedia.org irratti odeeffannoo guutuu argachuun ni danda'ama.
dhaabbata sabaa himaa jaalala uummataa gonfatee fi jijjiirama fiduuf onnatee socho'aa jiru kana keessa hojjechuun carraa guddaadha. Kanneen ulaagaa kaa'ame guuttan iyyannoo keessan karaa info@oromiamedia.org erguudhaan dorgomuu ni dandeessu. Bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Balaliisaan xiyyaara waraanaa Joordaan Mu'aaz Alkaasaabee erga loltoota ISIS'n ibiddaan gubatee ajjeefameen booda biyyattiin haleellaa xiyyaaraa maadheewwan ISIS irratti raawwattu itti fuftee jirti. Alamaayyoo Qannaa gabaasaa qaba. Mootummaan Joordaan akka beeksisetti erga loltoonni ISIS viidiyoo balaliisaa xiyyaara waraanaa biyyattii haalattiin ajjeesan ifa godhanii booda maadheewwan loltootaa kanneen irratti qiyyaafachuun haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiru. Akka BBC'n gabaasetti xiyyaarri waraanaa Joordaan haleellaa irra turan yommuu deebi'an karaa mandara maatii balaliisaa ajjeefame Mu'aaz Alkaasaabee irra balali'aa akka turanii fi mootichi Joordaan Abdullaa lammaffaan maatii balaliisaan kun dura ajjeefame daawwataniiru. Joordaan haleellaa xiyyaaraa kana bakka kamirratti xiyyeeffachuun akka raawwachaa jirtu yoo ifa gochuu baattes Reuters qondaaltota nageenyaa waabeeffachuun akka gabaasetti qiyyaafannoon haleellaa kanaa Sooriyaa keessa akka ta'e beeksisee jira. Mootichi Joordaan akka jedhanitti Joordaan haleellaa ISIS irratti raawwattu kan cimsituu fi duula hooggansa Ameerikaatiin ISIS irratti raawwataa jirtu keessattis ga'ee mataa ishee akka baatu waadaa seenanii jiru. Balaliisaan lammii Joordaan xiyyaara waraanaa F-16 balaliisu Kaasaabee bara darbe yeroo xiyyaarri isaa Sooriyaa keessatti kufe loltoota ISIS'n booji'amee turuun isaa ni yaadatama. Abbaan balaliisaa xiyyaara waraanaa Joordaan ISIS'n ajjeefame akka jedhanitti loltoonni ISIS kan dhala namaaf kabajan qabnee fi yakkamtoota seera Islaamaa cabsanidha jechuun Reuters itti himanii jiru. Torbe darbe mootiin Joordaan King Abdullah fi pirezidaantiin Ameerikaa Barack Obaamaan marii as masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti ta'aniin gamtaan garee ISIS barbadeessuuf waadaa seenanii turuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo biyya Neezerlaandii fi naannoo ishee jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maallaqaan tumsuuf saganteeffachaa jiru. Gurraandhala 7 bara 2015 hawaasni Oromoo Neezerlaandii fi naannoo ishee hedduminaan yaa'ee OMN ni tumsa jedhamee eegamaa jira. Qophii tumsa OMN kanarratti artistoonni bebbeekamoon kan akka Amiin Hussein, Angatuu Baalchaa, Hamdiyyaa Ibrahim, Mihirat Woldamaariyaam yookaan Haati Shumbee, Mubaarak Jaalataa, Tulluu Amantee, Muhammad Galmaa fi Sikkoo Abdallaa uummata bashannansiisuuf qophii isaanii xumuraniiru. Bashannanaa miidiyaa keessan OMN'n akka tumsitanis waamichi godhamaa jira. Qophiin tumsa OMN kun gurraandhala 7 bara 2015 iddoo Clipper Vic 572104 Hempstead Neezerlaandis waaree booda sa'a 13 irraa eegalee akka gaggeeffamu saganteeffameera. OMN miidiyaa walabaa tumsa hawaasa Oromootiin hundeeffamedha. Miidiyaa keessan itti fufinsaan deeggaruun barbaachisaadha. Koree gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork, Neezerlaand. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabnu kanuma ture gama kootiin nagaatti.